taa'imni kallallahu nagaa gooftaan taasisee tajaajilaluudha ati nu taasisee tajaajilaluudha taa'imni kallallahu nagaa gooftaan taasisee tajaajilaluudha ati nu taasisee tajaajilaluudha. Hoolota Waaqayyoon eeguudhaaf muudamnee akka tajaajiluuf kennaan nuu kenname nuti garuu dagannee kaayyoo ergamasaa hamaatti saalaannee kunoo ijoollee isaa hoolotaaf himnee kallallahu nagaa gooftaan nu taasisee tajaajilaluudha ati nu taasisee tajaajilaluudha. Ayyaana gooftaatiin inni nurra jiru kan keenya kan ta'e tokkollee hin jiru hafuura qulqulluu akkan gaddisiisee nu gaafa jiraannu fedhii foon hin dhiisnee hoolotaaf himnee kallallahu nagaa gooftaan nu taasisee tajaajilaluudha ati nu taasisee tajaajilaluudha. Ergamni guddaan waaqarraa fudhannee qoqqoodiinsaa miti kan nuti qophaa'nee seeqamee tirsinee dhugannee himaana itti gaafatamnaa guyyaa numaa sanaa hoolotaaf himnee kallallahu nagaa gooftaan nu taasisee tajaajilaluudha ati nu taasisee tajaajilaluudha. Akkam burjaajofne ilmaan Waaqayyoodha qooqanni dhaga'uun wangeelaa himuudha kana ta'uu waannaan gonkan qabu bu'aa sanyii firii qabne nu jalaatti ta'a hoolotaaf himnee kallallahu nagaa gooftaan nu taasisee tajaajilaluudha ati nu taasisee tajaajilaluudha hoolotaaf himnee kallallahu nagaa